السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى جاء خبجما جاء رمضانا كان وقاكم في بافريب أبرتمي تربفان نجاك فيان اتيسنجي جنة أرى سجنتا خنيا اللوميديا تان سنان رمضانا مال فكاتا خنجو خن موتا غرغرا وجين ترتي تايسني كما خسني خنجينيو تهاجة چودا رمضان كريم جنيت جرا نفانتها رمضان نبرنا أكم فكاتا دريدو أرتي أكمي سيمتموتي جرا خنجو نموتا وجين ترتي تايسني اسنف خندي سنوتا مي مال جان نموني ولين حلالو مكا خيتي ايغلتي حول برو سولشي أنا برسيسا فاديدين عبد الله بن جنو عبد الرحمن سفيان نانجان حمزة عبد اللطيف نانجان جراد دريدو أردا دوا هوري جراد مغالا دريدو خناتي وربرنا بريهدي soomana ramadaana seenee waggaa kuma fi baafrii fi afurtamii torbaffaadhaa qeebaluudhaaf umrii guyyaa tokkooti kanuuf hafu yoo rabbi jee edane yookaan immoo boru galgala irraa jaamaati kan jiru soomanaa dhufee hoggojaan taajuun maal yaadata? Soomanaan dhufee bu'uudha. Soomanni hogguu dhufee waan baay'ee nu fida. Soomanni jalqaba baatii baay'ee namoonni hedduun leenjiitti fudhatu. Leenjii keessa fudhatu jechuudha. Leenjii keessaafuu rabbii isa uume wajjin hedduu ittiin bitamu jechuudha. Ittiin xiqqaatuufidha. Kana keessatti soomanaaf namni yeroo dhiyaatu sammuusaaf qopheessuu qaba. Daran waaqayyo soomefsaniif gad xiqqaachuu qaba. Sigalee akkasiin jira. Soomanaa dhufee bu'uudhaan maal yaadatamee maal yaadata? رمضانا ونيدا يادنو نتي قباو أمتا مسلمة منا بريتشتني قلم دبتني تطلفتشو كانت يادت أتوررا وجاني أما الكنيس كماني تراويح بقى حالة وان سومنا نمي يادتشيس وان سيهويسيس كنين أنا أفح وقاجان حمزان مال يادت Soomana dhufe waggaa jaan duraan dursee soomana keessa nimaa rabbiin kaa'e hedduudhaa jira. Soomana qeebaluudhaaf namni hedduu tattaaffii godha yeroo duraa. Saniifuu itti aansee imaanaa fi soomana keessa inni jiru imaanaa fi taqwaa akkamittiin harkadhaa rabbi wajjin akkamittiin hariiroo uummadhaa waan baatii fudhata akkasii dabare akkamittiin leenjii tana fudhadhaa waan ja'amuutu si duratti qophiidha. Eebaltii mana raashinaa fi qalamaa fi kana kanaan osoo hin ta'in qalbii teetiin soomana qeebalta. Qeeballaan soomanaa jechuudha. Akkasitti zikriilee quraana qara'uudhaan zikrii godhuudhaan waan soomanni sirraa barbaadu hariiroo sii fi rabbii jidduu jiru soomanni inni dhufeef ammaas barnootaaf nama beelee habiraallee akka yaadattuuf harakkateellee akka yaadattuuf gara galchitee waggaa laaltumaanis fayyaadhaaf fayyaa qaama namaatiif ilma namaatiif barbaachisaa waan ta'eef jecha soomanni sooma namaa jechuudha. waa'ee zikrii haasnee jirra waa'ee quraanaa haasteeti jirta amma oguu soommanni dhufee zikriilee banamee ni jira zikriilee kanneen keessaa kam yaadattame zikriin aan yaadadhu اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا خجل أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله ذكري تون الدماء جو قبضي الدماء تيسي soommanoo dabre kana keessa mudannoo addaa soommanoo wal qaban maal qabdan mudannoo addaa waggaa jettu maal irratti fakkeenyaaf jechuun
irraanfattee bishaan dhuguu keessattuu guyyoota duraa kanarratti soomana yaattee osoo deemtuu irraanfattee karaa buna dhuguu nyaata nyaachuu maal si qunnamee beeku? Yeroo hedduu soomana keessatti osoo hin ta'in soomana sunnaa irratti fa'a na qunnamee jira. Eegaan laaqana nyaadhee soomanaan qabaame. Laaqana nyaadhee fixee turee booda fa'a yeroon yaadadhu faana hin qaba. Soomana gurguddaa waan duraanuu ni jettee keessa teessuuf ammoo ni jira dogoggorri. Irraanfattee bishaan dhuguun ni jira. Ammoo qoonqoon nyaattu. Bishaan dhugdee irraanfata waan ta'eef jecha irra dabraa waan qabuuf jecha ni jira. Hanga duraa torbaan duraa kana keessa. Amma namni soomana kana guutu seenee kuu ramadaana eegallee wantootni guddaan irraa if eeguu qabu. Keessattuu dargaggoonni maal jedhee mi'atte? Gaafii bareedduu gaafatte. Duraan dursee soomana jechuun qaama kee guutuudhaan soomana. Ijaan ni soomantaa, arrabaan ni soomantaa, gurraan ni soomantaa. Ijatee duraanuu gaccabsii deemsi hin jeebi. Hamarraayis arraba kee qabuu qabda. Wanni si barbaachisu zikriidha. Inni wanni dhufeef soomanni leenjiidha duraan dursee. Waan leenjii ta'eef jecha leenjii silaa si barbaachisu waan amataa soomana kana keessa fudhattaa jechuudha. Leenjiin arrabni si fudhatu, ijji si fudhattu maali? Zikrii heddummeessuu, quraana qara'uu, hamtuu namaan jechuu dhabuu, hamtuurraa ifuu. Hatta mana kee keessatti illee warra keetii fi ilmaan keetii wajjin if eeydee kabajaadhaa fi darajaadhaan deemuu danda'u qaba. Sigalee saniifuu soomana jechuun barnootaa fi waan barnoonni keessa jiru. Akkuma silaa soomanaa namuu yeroo biraatis itti fufe hedduu bareedaatu. Kanaafuu naamusni duraan qabdu daran ida'amee arkamuu qaba. Silaa danda'amee saphatee hafuu qaba soomana boodallee. Kanaafuu carramee soomanoota dabre irra dhaabbattee bulaattuu amma soomana kana namni tokko soomanaaf akkamiif qopheessuu qaba akkamiif dabarsuu qaba ji'a ramadaanaa akka nama islaamaa. Ramadaanaa namni islaama ta'ee soomana taraawii salaatuun soomana keessa quraana baay'isuu, quraana qara'uu, waan gaarii dalaguu, waan dabarsisan rabbi isaa kadhatee toobachuu kanaani dabarsuu qaba namni islaamaa. Akkasitti barsi saniin dhaaba. Meeggu soommanni fi amma zikriilee garaagaraa jira. Zikrii soommanaa keessaa tam yaadatta? Assalaamu alaikum Muhammad yaa Mustafaa yoo hireen na yaamte hiriin dhufaa ta'etu yaada. Tafandisheedha jechuudha. Tafandishee ijoollummaa kiyyarraa eegalee saniin dhaggeeffachaa sadii yaada. Akka nama tokkootti hogguu ramadaanaa maal irraa if eeguu qaban maal godhuu qaba namni tokko ni soomana gujee. Gaarii soomana keessaa jalqaba sammuu ofii of qopheessuudha. Hanga danda'ame wantoota toltuu hojjechuu. Keessaafuu ilma namaa irratti waan gaarii ta'e ilma namaatis ta'e uumama hunda irratti hojii tola ooltummaa baay'ifachuu. Maaliif jennaan baatiileen kun baatii ittiin namoonni baay'een yookaan immoo irra baay'een karaa hojii tola ooltummaa irratti ittiin ajajamudha. Karaa tokko rakkataa bira ittiin dhaabbatu daran ittiin of harkuudha ammaa namoonni baatiilee leenjii tokko wal bira dhaabbachuudhaan jechuun wal gargaaruudhaan hedduu daran cimee kan mul'atudha kan deeggaramus tahee waan mul'atuuf kan lammaffaa wantoota hojiilee yookaan immoo duudhaalee badaa akka danda'ametti ilma namaati duudhaalee badaa ta'an baay'ee gonkumaa yeroo baatiin soomanaa kun dhufe gonkumaa sammuu isaattis himee gonkumaa muruu qabaaf jechuudha. Duudhaalee badaa waan ta'eef mara fakkeenyaaf hama wantoota soomanii ramadaanii fiifuun barbaannee jira. Fakkeenyaaf soomana guyyaa nyaannu nyaata sanarraa of gurguru akkuma jiru ta'ee hama at least ilaa hamatti illee. Nama hamachuu jechuudha. Nama hamachuun karraa maayyeeti jechuudha. Maaliif yoo hamtutte
soomanni keessa nuun taane badee jaamu. So hedduu irra guddaan isaa sammuu keenya guututti xiinsammuu keenya guutuu qopheessuun dirqama ta'a. Akka amma jala bultii irra jirtutti. Soomanoota dabran kana keessatti Taajuun akkamitti dabarse? Keessattuu guyyoota jalqabaa sana soomanee irraanfatee bishaan dhugeen beeku, nyaateen beeku. Mudannoo wanni akkanaa kun baay'ee jira. Dhugaadha. Yeroo jalqabaa keessattuu soomanoota dabree keessa mudannoolee akkanaa kan ni qaqqaba. Hanqaa waggaa keessaa baatii tokko waan ammaas proof jecha karaa akkatti namni addaatti hin godhu waliin fudhatu. Yeroo baay'ee hojiileen waggaa guutuu godhu san kan raawwadee jira. Laayik akkaan jarjaree za'aan jaaharbuu geessee oowwasaniin bishaan dhugu eegaan dhugee fixe booda ifuma keessatti ammas waan si ajaa'ibsiisu. Wanni guddaan maal seete rabba laalamiinni maal qaba seete keessa namaa amma naaf yaate kan teenya inni keessa namaatiis dhaga'u ta'e. Waan amma haasoo kana daran maal akka ayyaatu jiru beeka. Garuu wanti si ajaa'ibsiisu maaliin godhe beektaa? Bishaan san irraanfataan dhuge takka fi ol fuudhe. Osoon dhuguu jiruu garuu yaadadhe soomana akkaan qabu. Takka dhugan kaa bakkaan gaatanii san fudhetiin hanqana ga'u keessa kiyya garuu maal nyaatu jira. Dheebuu boodaatiifis na fayyada. Likkuma ittiin bakkaan gaadhaa takka jiru. Garuu ammarra erga darbe booda guyyaatan kun akka dhaamsaatti beeka. Waan keessa keenya nama sobne jennu haaliqa nama rabbi sobuun hin taatu beektaa. Akkanatti saaxileessuu qaba ammas. Kan biraa guddoon araarama. Wanti dhaamsi guddaan baatii araaramaatiiyu. Wanti qabxiin guddoon irraan fadhe baatiilee kana keessa namoota haaluma kanaan anillee namootaan isin mufachiisee kanatti artanii jiraatan obboleeyyan kiyya kan musliimaa fi kan kiristaanaa hundinuu afuunaan illaa dhiifama naa godhaan siin ja'a. Maaliif baatiin kun isa baatii araaramaati. Ijoon guddoon tokkos kanaa jechuudha. Kana fakkaata. Meeshaa maqaa keetii fi jiraataa isaa akka taate naayim. Maqaan kiyya Usmaan Walakkoon nan jedha. Jiraataa diree dho'aati. Fagaarree. Fagaarreedha. Har'aan sana soomana sababeeffachuun namoota garaagaraa wajjin haasawaa jirra. Hoggu soomanaa dhufee jaan Usmaan maal yaadatte maal yaadattaati? Ani wanna yaadadhu rabbiin baga ittiin dhugeen jira Ramadaana kana. Obboleeyyan keenya yaadannoo soomana obboleeyyan keenya ka biyya kee jirullee ka biyya alaa jirullee baga rabbi nagaan ittiin siin ga'een jira. Warra nagaan soomana kana fitee waggaa rabbi nama godhu jira. Namni tokko soomanni gudhufe akkamii soomanuu qabu maal irraa ifee eeguu qabame? Egaa waan adda addaa dhalaa laaluu farraa dhiisuu salaata rabbi shaniin wantitti salaattee soomana rabbi soomanu kanuma jira. Guyyoota soomanaa jalqabaa irratti gaafa soomantu amma dura irraanfattee bishaan dhugdee beektu? Hunduu takkaa dhugeen beeku. Nama akkasiitu hin beektu? Ni jira namni akkasiillee kan rabbiin irraa eeguu hin jira. Nama irraanfattee bishaan dhugu? Guyyoota duraa kana? Soomana keessaa maaltu ulfaatu? Wanni ulfaatu soomana keessaa wanni ulfaatu hin jiru. Ulfaatu. Mee zikriilee oguu soomanaa namni hedduun dhaggeeffatu. Tam yaadattaati? Waanuma rashiiduma dhaggeeffatan. Waanuma dhaggeeffatan. Malee. Fandishee iyya. Mee naajii zikrii fandishee. Jiruun danda'u. Mee yaaleeti? Mee maqaa keetii fi jiraataa isaa akka taate ibsa. Duraan dursee naaf yeroo kasaniif hedduu galatama. Anilleen lagareedha. Direedha warraayi. Maqaan kee? Saalaa Abduu Abdisamu naan jala. Saalaa Arragaa soomana sababeeffannee namoota garaagaraa hojii haasawatti jirra. Soomanaa dhufee gujaa Saalaan maal yaadate? Dura maal sammuu keessa? Dura wanni dhufu alhamdulillah baga rabbiin waggaarraa waggaatti nu eegansiisa. Rabbi sodaatuu fi toobatuu fi nama walloltees dhiifama gaafachuudha. Mee soomana namni guddaan maal irraa ifee eeguu qaba? Wanni guddaan soomana keessatti godhamuu hin qabne maal? Ta duraati soomana keessa zikrii baay'isuudha. Waan rabbiin hin feene irraa ifee eeguudha. Nama machuu fi akkasumatti illee salaatanii salaata dhiisuudha bu'uura. Zaan aftiraa sirraa dheeratee ni beekaa soomantee? Yeroo hedduun irraa dheerata obsuudha malee
Nama rabbi laaffisee fiitu obsee achiin eega. Mee dheebuu beela kamtu ulfaata soomanarraa? Dheebuu ulfata. Hara dheebuu ulfata. Dheebuu bishaan fa'a takka gizee irraanfannee bishaan dhuunfaa jira. Inforomuu jaalala kan. Yaadattee onnee akkasii qunnamee beekaa? Na qunnamee beeka. Soomana 26 na qunname. Ka dabre jechuudha. Soomana bara dabree? Mana bara dabree. Mee akkam ture guyyaa sanaa? Guyyaa san dhugee eegaan dhugee booda soomana ta'uu baree gizeen. Namni hedduun guyyaa duraa kana irraanfata akkami booda kudha irratti irraanfata? 26 irratti irraanfata guyyaa rabbi waan akka isaan banne. Maal daleeteeti akkam oolteeti guyyaa akkam taateeti? Dheebeddeetiin hedduu aduu keessa deemeetiin dheebeddee eegumaan dhugee soomana ta'uu yaadadde. Achumaan irrifadde mudannoo saniin qabaasin jaa. Halkanoo atoorara wajjin namoota ziyaaruu maal yaadattame? Namoota ziyaaruu fi atoorara bareedaa hiriyoottan takkaa waliin argin ammatarraa waliin dhufne wajjin ilaa hiraabatti atooraruu kana wanta sinuma juwaqa. Soqa maatuu hiraamni si qeen beeku? Natti hin geenye natti hin geenye. Fi jiraata isaa akkatti na ibsa. Maqaan kiyyaa Jibriil Ahmad Jaama jiraata asuma Saappiyaan hin gala. Arragaa soomana bara kanaa sababeeffachuu namoota garaagaraa wajjin haasawaatti jirra. Soomana dhufe gujaan hoggu soomana seenuu deemu jaan dura wanni sammuu kee keessa dhufu maali? Soomana irraa wanni yaadatu? Dursa soomanni mataan isaatu isteeppii qaba. Soomana dhufee hoggaa jaan qophii fe'isa keessummaa guddaan nu dhufe keessummaa tan akkatti simannu akkatti isa kana wal qeeballu dura sammuu teenya komplee goonee qophooynee eeguun nurra badhaachisa barbaachisaadha. Soomanni seenuu guyyaa 3 guyyaa hanga takka yoo hafeewu fida jijjiirama isaa kana nuti maal godhuu qabnaa akkatti soomannu akka keessummaa tanatti simannu goonee qophooynee qophiidhaan eeggachuu qabu. Mee soomana keessa namni maalirraa if eegee akkamii soomanuu qaba? Soomanarraa wanta hunda wanta rabbiin akka shari'aa islaamatti irraa if eegaa jeesan soomanni waan silaa ijaanis waan haraam waan qalbiin teessifeeturraa hidhuu jechuudha. Guutumattu waama silaa qalbiin fe'insan irraa soomanuun soomana jaamu. Irraa if eeganii irraa if hidhanii yeroo soomanaa keessa miskiinaas gargaaruu. Rakkataa karaa deemu fuutee soomana irraa furuu ajrii dalagachuudhaaf qophiirra jirre rabbi inshaallah. Mee zikrii soomanaa keessaa takkanaa jee? Zikrii soomanaa tana dhageeffachuun fedha malee ja'uu tanatti hedduun. Eenyu fa'aa dhageeffata? Ayyaa sumaan dhageeffadha. Hedduun dhageeffadhaa garuu naan qabamu laal. Naan qabamu wallaahi naan qabamu. Wanti keessaa ta'uu mareessi. Isaan sanirraa naan qabamu laal. Carruma kanaan bagattiin isin gee namoota jettuun warra baranaa kan baree garee baga ramadaana waggaa 1447 itti isin gee namoota jechuun yoo barbaadde carraan sagal. Bagatti isin gee kan jechuu barbaadu saahibban kiyyaa warra waggaa baay'ee wajji jiraanne ni jiran isaan hunda iddoo jiranitti lakkoofsaan baay'eedha lakkaa'ee fixuu hin danda'u bagatti isin gee jechuu barbaada baga waliin nu gee. Umrii dheertuu nu kannee warra soomana kana as deemu kanarraa illee fayyadamu nu haa godhu. Galatoom. Mee namoota bagattiin isin gahee jettuun yoo jiraate carraasee kan asuman. Namoota saayiboottan kiyya kaniin akkaan jaaladhu Inspektar Muhammad Umar jamaa isaa hundatti baga rabbi isin ga'een jaa akkasumas saayiboottan kiyya hunda kaniin maqaa yaamee fi kaniin maqaa yaamnes hundaa'u baga itti isin ga'een jaa. Galatoom. Naafuu carraa kanaan namoota bagattiin isin ga'ee jettuun yoo jiraate si hanna. Namni bagatti isin ga'ee iyyuu uummata islaamaa hundaaf uummata islaamaa maraa hundaaf ayyaana soomana jala bultii ayyaana kanaaf baga isin ittiin ga'een jaa. Galatoom. Nyuni bagattiin isin ga'ee ettamee yaadadhu saayiboota keetiin maqaa yaamaa. Saayiboota kiyyaa Usmaan Saalaa nama hedduu jira. Adam Maamee Qobboroo ijoollee hedduu Maama Shafaa nama hedduu bakka baga rabbitti isin ga'een jaa. Mee hayyee warra baranaa kan baree garee Ramadaan Kariim naa jedhi. Warra baranaa kan baree garee Ramadaan Kariim baga rabbitti isin ga'een isin jaa. Obboleeyyan qaalii galatooma isin jaa. Mee eenyufaadhaan bagattiin si geette? Warra biyya keessaatti warra bareedaa tokko lama jee himuu hin danda'u. Duraan dursee ummatiyya tana dhalte bagatti si ga'ee jechuun barbaada Nafisaa Hasan.
akkasumatti illee dabalataan isinillee baga ittiin ga'e ilmaan Oromoo hundaa'u baga ittiin ga'e muslima hundaa. warra baranaa kan baree egeree Ramadaan Kariim naa jedhe. Warra baranaa kan baree egeree Ramadaan Kariim warra ammatu soomanee ammatu walitti deebi'u rabbi naa taasisuun sin jedha. Galatoomaa. Ishi galatama. Dhiifama isaan san. Eenyuuni baga itti isin ga'e tammi saayiboota fedhe. Duraan dursee maatiitti jetanii bagattiin isin ga'een jaa dabalataan ustaazota keenya kan biyya keessaa fi biyya alaa jiran hundi isaaniitinuu baga ramadaana soomanaatiin isin ga'een jaa isinillee asin nu affeertanii waan kana dhiyaatanitti nu affeeruu keessaniif hedduu galatoomaan isiniin jaa. Warra baranaa kan baree egeree Ramadaan Kariim naa jedhe. Warra baranaa kan baree egeree Ramadaan Kariim. Galatooma. Galatoomaa isinillee. Hordoftoota keenya Ramadaana sababeeffachuudhaan magaalaa Dirree Dhawaa keessatti namoota garaagaraa wajjin turtiin taasisnee egaa kan hanga ammaan tanaa hordoftan kana fakkaata jechuudha. Baatiin Ramadaanaa baatii guddoo hawaasa musliimaa biratti kabajaaf jaalalaan simatamte keessummaa ibaadaan guddaan itti raawwatamu kan sagantaa jireenya hawaasummaadhaa hawaasummaa hariiroo waa hedduun itti jabeeffamee dhaabbatudha. Bara nagaa waggaa 1447ffaan bifa adda addaatiin hawwiidhaan eeggamaa ture hunnoo simannaarra geenyeeti jirra. Uummannis soomana hoggaa ja'an maal yaadatan? Soomana keessa maalirraa if eeguu qaban? Qabxiiwwan ja'an irratti yaada isaanii nuu qoodanii mudannoo isaaniitis nuu himaniiti jiranii hunda isaaniitu guddisneeti galatoonfannaa. Warra baranaa kan baree egeree jennaa har'arraa eegallee nutis sagantaawwan soomana wajjin wal qabatan Dirree Dhawaa keessatti soomanni baranaa maal fakkaata kan jedhu sagantaawwan aftira garaagaraa salaatoota akkasumattuu bakkoota zikriiwwan garaagaraatti gaggeeffamanii fi hawaasni jireenya isaanii hawaasummaan isaanii Dirree Dhawaa irratti soomanni baranaa maal fakkaata kan jedhu sagantaalee adda addaatiin isin biraan kan geenyu ta'a jechuudha. Hundaafuu har'arraa eegaltanii ji'a kana keessa akka nu eeggattan kabaja olaanaan isin afeera. Hedduu isin kabajnaa isin jaalannaa. Warra baranaa kan baree egeree baga Ramadaana guddaa hawaasa musliimaa idil addunyaatti kabajaadhaan eeggamaa jiruun itti isin gahee warra baranaa kan baree egeree. Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.